أجيب فيسبوك نجيب ربي في دي ما خد تاي وانا الداتي وانا الداتي وانا الداتي اوكي السلام عليكم وانا الداتي قاولي جتشاني اما إبادة قوني باتي تكبوتو ربي خدني ها باتي تك ربي خدني اما تكبوتو شيري زين خدنا كم تانا ديرو ها باتي تكبوتو ربي خدشاتو ري اما سديبني شيري زين خدنا ما شير قرأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو داوتو تافي هردو دا شيك أبوتا أبو أكم جرتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولد الشانقة سومن نكون كم تريمي سومن كم تريمي شير قدا إنفايت قدا دفع ولين دا دكبا أمي دبين ججب دودا من خينيا الدونو تجألف نتنا ركو غرغدو أمامي يا أجيء ومربيتي وعليكم السلام بغنا غان دفتان هندي كيچنو هندي كيسنو هاي أبو موتمان دينغد أمني ديغرسا جالالساتي شاشمني أكسيت هريرة بياركمتي تجارن هيوتا جولي ججبدو موتو أورومون قبدو إلمان أورومو تجارن سن أكمتي أقام سيسي موتمان نجي أمريكانيس ونجالالتسا ummata keessa gabbutee kasit deengadda shaashamanne namni hiriira be arrakkamin nama dile san ukkaamse san qofa ozoon hin taane mootummaan poolisii tokko gartanii isin ka wanti qoratan tokko finfinnetti 200 fudhatee hatturra duuluun jabaateetti fufa way janiitii kana oofan tokkon garreesin hatturra duuluun jabaateetti fufa hatturra duuluun jabaateetti barba inspektaraatu 200 fudhate laal mee hangam takka jireenyi ka qaale akkam takka ummanni keenya karakkataa jiru cirraa laala yaabbuliyan nama maarragii asirraa qabu bar santu 200 gubboo fudhate jechuudha wallaa qanaa usiin sigale sani qabnee finfinne jaani qahaasawon kamiliina lamaan jaawar jala dhaqaalaa lame nin ajaa'ib yookiin waan jawween poosti godhe san yookiin arku nama tokko miliina lamaan hidhaabee maallaqa san oggii akkaawuntii keessa dhaqanii maallaqa naqan san akkaawuntuma bormo baankii mootummaan to'attu naqanii oggii xiqqoo booda maallaqni kutee jira eeysa kutee yennaan misooma koriidarii diga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو دبي أجايبا دفي ما شير مفيد قد أبو ليس الله موتمان نجاي أبوسون بيخيزا نجاي من الكنيسة بهاران سنيفي دجاي يا دجر هاي شاشة من نيجي مقالة قدو بيجتين قبضو أوروميا برخوتي إثيوبيان قبضو شاشة من نيجي مقالة بيكم طول سيالي مقالة سبا سبلمي هامتي جرات شو درتي برميكاف وقا ميكاف مقالان قدتين سن كان الزرافة مجرتو كان كسامة مجرتو مقالون نتتكو مال كيسي جراني أسر رئيسيني قلا بيتا سو إذن مي أمتا خينيا فأما سقليته الديبني دروان واقع وجي سقليته في الجرة أما إذن وجي سقليته أنا في يجو باتي أرارما سنكيسا يا ربي شيطان خنا نروا خاسي أكدت في الدسي بيها يا ربي خالق دربتي أنقر ربوت خنا نروا تشيربي نروا جيسي ين الدعاء يقولي رب نروا حق إبلو آمين جا سو أما إتسينا إسني تكو بدتين سينا إسن مال غوتا وان كينيا سانغودا شيرين بايت غودا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جالن كي يهوندي نو هرم مدفتن أبو سومني كم تريمه سومنا خنا غانمني والغادات تري سيغلي والغادات تري أما غا الحمد لله شيطان خينيا سيكمي ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيز شيطان خينيا سيكمي غا من امني ولي قد يفهمي
adda eeguun firdi feeti yoo kitaabul jismii laalleef malee. Waalaikum salaam bagana gaan dhuftan aboo isin yaade ber laayifii tanin yaade wallah isinii yaade qabsoo jechaane wamma duraan qabsoo rabbi irra turre amma tanama jechaane. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan isin hundinu yooyyaa jenne alhamdulillah malee kam taana والربي واني نمفيدي وند خيري في انفيدي الحمد لله جاء جيمي شيطان نوغي خميس الحمد لله غافي دميس الحمد لله چرامال كم سيغلي چرامال كم نور ربين كينيا فيتي هيه اما غرا سغنتا خياتين سينا تيكوان تكان عبدتي سينغو دجيتين يرو دبي تيكوان دراما iddu tana deemu ture drama iddu tana amara fi oromo fi saba sablammi tikre marre walid dubu turon tokko waan keiso jiraatin tikko isinin gahajeeti irra guddaa oromon waanuma babarreesina qubeen teenya caccabtu matakka irra guddaa namni keenya waahis waa dhageeffachuu fedhaa jechuu waa barreessu caala isin dhaamsanuti finnu kana maal gootan share invite gootaniiti ilmaan oromootiin geeyisanii jechuu dheengadda drama burtukaan irraa kaaname intala burtukaan jedhamtu ta amaaraa san maaliif dhuftee jee yoo na jala gaseentanii ilaaltan wanni kun drama irraa ifeegaa jeetiin durse hayyoota keenya jawwee dura taayyee dura maal dura miixishoo duraan isinii maxxansee jechuudha. Sigale alhamdulillah abiyyiif galanni haa ga'u hin turreen bulle falfalli gowwaan dhokatu jaan sigale sakan duma dhufee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya diraamaan sun hundi maaliif deeme? Diraamaan sun hundi maaliif godhame? Diraamaan sun hundi maaliif hojjetame? Jennee gaafa laallu hiriira dheengadda hiriira khijiba sigale qawzoon ummanni garaan beelaa qaadireen milishaan uleedhaan baasu jirtu qawzoon manni raddiigamu jiru bagama mee ummanni tokko mee isinummaaniif gaafadha rabbi sodaadha bagama nana raddiide baga gibiraan na saamte baga na buqqifte baga jireenya na dhorkite baga ilmooti yafuutee waraana jettee waraana hiikan qabne fitte sigale bagaan gudeedame jee ummanni ifirratti hiriira baame sigale namicha kana wanni sheyxaana jee maqaatti baaseef sheyxaanni dhiiga malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Sheyxaanni kuni dhiiga malee jiraachuu hin danda'u namichi. Mee hiriirumaahu amma mootummaan Ameerikaa tun mee waan takkaa wal gaafan mootummaan Ameerikaa tun mootummaa dimokiraasiin filatamu jirtu takkaa Joo Baayiden hiriira naabaa isaa jugarte mootummaan tokko duursa deeggarsaa hun qabu je'eeti garte wannummaan inni hiriira siyaamuufu wannummaan inni hiriiratti haajamuufu duursa mootummaan tokko dimokiraasii kan qabu akka sodaaf irraa qabu akka khashlabbee kijibduu ta'e kanumarraa usii galuu qaba jechuudha. Sigale o eega ummanni nu si jaalatee si filate ammootummaa seeraan fila maaltu gasiyaase maaltu si shakarse maaltu si gartee qiyaamaa si kaaye jedhanii gartee namni waa laalu if laaluun gartee barbaachisaadha jechuudha. Hiriiruma saniihu ummanni keenya dirqamee bahe ummanni tokko wallaahi billahi أنت كتكتين كادري ومتى دركتون ده كنا ملال جرخون سايبخي وجدتوري كادري أنتو نرجودون نمنو تيانغوفين أنا ما نسينغرتن كون سيجله والبيناسي أبوليان كينياسي أكو ما درو ياده والدبر فنو ياده والدبر فشو جرايج مالف غرايساني تيف إلمانيساني قد دفشو جتان سيجله يونيف دلقاتنا دي سيده مجتين إلمانيساني من داباسو أبدايج so wani minda tibasun dandeenye ichi ta'ani minda nyaatani hanga rabbi jiraachise namicha sheyxaana kana wajji jiraachuu
Sigalee ittuma fufanii ummanni bagaan gudeedame waggaa torba bagana buqqifte bagana gudeedde baga mana barumsaan irra diide baga gartee gibiraa fi gidiraa kana hundaan na cinqite je'ee ummanni hiriira firra bahu hin jiru jechuudha. Kana hunda maaliif godhan kajuu hundaa'u waliin laallaa jechuudha. Sigalee sa'aatii muraasaaf isin hojii turuuf qophaa'eetiin dhufee isin maal gootan sheer gootaniiti waliin geggeessanii sheeyni gartee laa'if irra deebi'ee jettaniiti. Maaliif amma dura wagga baatii takkaaf waan boqonnarra turreef namoonni baay'een isin gaa baatuma takka nama irraanfatta. Hay amma tokkollee osoo isin irraa ture nama barbaadan jechuu baatuma takka nu irraanfattanii tokko. Hay ajaa'iba qabdan boo. Kana gartee adda isinii baasuuf hin dhufee jechuudha. So ummanni keenya dirqamee hiriira bee dirqamuma sanuu eenyu ka dirqame Oromiyaa qofa. Jijjiiramni Oromiyaa qofaaf dhufe. Jijjiiramni Affaar hin dhufne. Soomalee hin dhufne. Tigraay hin dhufne. Sigalee Amaaraa hin dhufne. Naannolee 12 Itoophiyaan amma karaa 10 meeqaa tana jirti. Kana jijjiiramni hin dhufne. Sila arra jijjiirama kana warra gartee wayyaaneen deengadda akka eeggata keeyse. Kana arra inni afaan isaanii afaan federaalaa haa ta'u juu. Bara afaan Oromooti wajji afaan 5 deeyse qallichi ni bara. Afaan Oromoo gaqqabuuf gaafii Oromoo tana gaxxiqqeessuuf ummata Soomalee ka gaafii afaan keenya afaan federaalaa akka nuu ta'u ji'ee takkaa gaafateen beekne. Ummata warra kibbaa ka afaan keenya afaan federaalaa nuu haa ta'u ji'ee takkaa gaafateen beekne fidee afaan Oromoo qindeessee bara afaan 5 afaan federaalaa godhuu deemnaa jee bara. Ummata osoon gatii takkan kafalin akkanuma dhufe sadarkaa sanitti afaan isaanii hundi ol guddateef silaa warri arra lakkoofsa tokkoffarratti bilziqinnaa hiriira bahuu qabu warra sanii bara. Beeyta akkasii. Warri lakkoofsa tokkoffarratti osoon gaafiin gaafatin osoon nama tokko gatiin kafalchiisin barnuti hayyoonni keenyatti kholaafame qabeenyi keenyatti zarafame afaanummaan kun afaan federaalaa haa ta'ani. Qaallicha gaafii teenya tana busheessuuf akkam godhe afaan 5 fideeti afaan federaalaatiin godhe wooma gaafannuu fi waan adda wallaallee firraatti dhiifnee jechuudha. Silaa arra warri Oromiyaa dura hiriira bahuu qabu warra sanii jechuudha. Warri sun maaliif itti roorrifamin maaliif gaachirnis sirnaa isaan hiriiran baasin ji'iitii if madaali anilleen siifiin himaa jechuudha. Warri sun hooggantoota qaban hooggantoota gartee faayidaan bitamne hooggantoota gara saban gurguranne hooggantoota gartee kaayyorra cichan san qaban lammaffaa wal dhageeffatan sadaffaa tokkummaa qaban afraffaa hidhannoo qaban jabina qaban. Tigraay imma qaallichi kun seenee gartee akka Oromiyaa baxaabbatu kanatti Oromiyaa wadalarra haatee wadalaa fi beera kanarra guuree akka fedhe Oromoo godhu kana hin godhu. Amaarri akkasi. Maaliif Oromiyaan akkana taate? Nama humna qabu biran dhaabbannu. Sigalee mee waboo bira dhaabbachuu jirtanimma. Kadaawwid magaalaa taa'uu jecha waborra duulu meeqaa jira. Waboon hanga danda'e bar hidhatee fedhu kararraa jiraatu fedhu kararraa sun dhimma isaati. Garuu diina kee ajjeesee duu jira bar. Sigalee kanamicha magaalaa taa'uu jecha sigalee nama humna qabu kanarra horrisuu jira jechuudha. Hin beenu faayidaa humnaatiis hin beenu. Gatii humniti qabdu namni humna qabu akkatti kabajamu hin beenu jechuudha. Sigalee hin beenu. Anumarraa eegal hin beenu. Anu amma naagalaa dhufte malee. Bar impaayiriin kun afaan qawweetiin
yoo humna qabaatti malee namni si kabaju hin jiru gijam aboon raawusa nuti nama dila kana nuti gartee yoo gaara kanatti ol baanee itti gaffincaannee galaana taanee fuunee kunna diinni oromoo dura dhaabbatu yaabona dhageeffadhu awwaannaa galeen sirrisiim wallahi faayidallee sirra arkachuuf waa takka huuliiti jedalagaddeetiin jiraadha ngarabbina jiraachise sigale garuu onni irraa hin siimaa dhageeffadhu yaa saba yoo humnan qabaanne namni si kabaju hin jiru hawaasni tokko jabaas hin qabu laafaas hin qabu gootaas hin qabu luynaas hin qabu hawaasni tokko dhageeffadhu ka luyna si godhu ka jabaa si godhu hooggana keetii jechuudha sigale hawaasa tokko ka jeeyina godhu ka luyna godhu hooggana saati aboo bar hawaasni arra piippiin itti taphachuu jirtu kun hawaasa arra bar osoon inni arkuu ilmoo isaa dura gudeedan kun hawaasa osoo inni arkuu manarra saarra diigan kun hawaasa osoo inni arkuu baale riiraan akkam jirti arra keessa maal keessa jirti sigale arra baale riira maal keessa jirti hawaasni arra kanatti gartee gidiraa keessa arkee gidiraa tana hundaa'u sigale fudhatee deemu jiru kun dirdawaan maal keessa jirti harargeen arra bizinesnisi khufee sigale arra harargeen maal keessa jirti harargeen dur namni deemee qaariyaa bira taa'ee diin rabbii kana bal'isuudhaan beekamte arra ilmoo takka qaraasifachuu dadhabdee guddifachuu dadhabde arra ozoon hawaasni maa akkana keessa osoo jiru sigale bineensa kana jala taa'u jira jechuudha maaliif hoogganootatu hin jirre jechuudha hoogganoota hawaasni arra piippii jala akka taa'u jiru kun dheengadda taankii dura dhaabbatu ture adda kenneefi maali dheengadda hoogganaa jira jechuudha dhiira akka jaawar maammattanaa jira jechuudha jaawarii dhayxanii harkanan dhayxanii aleeysitan siigale hawaasa ansiifin hima hawaasa tokko ka jeeyina godhu hooggana ka luyna godhuus hooggana sigale tigreen amma jeeyina maarreedhaa miixirkishoo jedhan hoogganoota isaaniiti bara hoogganoonni keenya kanuma dheengadda baranga qaallichi kijiba abiyyiin isin sobaa yoo marii aabaa wajji eegale tana yoo torbaan lamaa booda inni itti deebi'e sigale yoo torbaan lamaa booda inni itti deebi'e sheekka abbutaa kijibaan anjaa isiniin hin jenne meemma mariin sun eeysa jirti mee mariin kaafaa wajjiin godhuuf deeman jaanii OMN hundi lafa dhiitee girgiriin taatee huuy jaanii hayyoonni keenya biyya alaa tana wallolee wal diigee qiyaamaan taate meemma marii san namni quba qabuu jira hangan takka laala hayyoonni keenya warri nuun deema jaanii oromoon abdattu yoo xiqquma hulee xiqqishee takka harkate itti seenuudhaaf bar garaa isaa kan if guute kana huleen tun na baafti moo nan baaftu ozoon hin beeku garaa guddaa kana wajjichi dhiibataa jechuudha hoogganaa akkanaa qabna booti kireen arra bar galgalaa ganama kadhatu jiranii bar gabrasiyoon ish arra bar fannoo tana ati bar isin rakkoon teeysan piippii tana keeysan beeytanii beeytaa tiivirra beeytan malee qilleensumarra beeytan malee nuti keeysasii beeynaahi akka gubannee dubbanna siigale galgala ganama bar fannoo tanatti waywaachuu jira barabi amma fannoo nu dhufu jira fannoo miixirkishoo keenya fannoon diina keenya sii kana juu kana koflataa'ee biiraa dhugaa laakum maraata isuu moonyino ante siinjaa siigale isaanii wajjiga namni wanta Daani'el Kibrat as jala jiru Daani'el namicha bosona jiru san narraa himi qaallicha wanti san maaliga khanumaan amma maqaa yaame khafannoo ajaju kan sigale sancaala Daani'el Kibrati fannoo utubu jira jechuudha Daani'el Kibrati fannoo utubu jira sigale ati asii teeyseeti gartee fannoon akkana fannoon nu nyaatu deema fannoon
adeeroo sirnaa bara fannoon 4 kiiloo jirti already single bar inee yamililika zar jee dhaadachuutti jiru qallichi wanta jiru okay mililik sad eenyuutu dura gibira daraashi marro suuraa mililikunda tabadde deebisee eenyu dura qulqulleessee lafa kaa'e sigale akka zamane kaasee galatoomi bo akka zamane kaasee ani ilma mililik jee qoma dhawatu eenyu deebise mililika daraashi dargii cufe mililika daraashi mallas zeenaawni cufe ay wanti ni cufe namichi ija shalaalaa kun ni cufe namni deebisee bane abiyyi jechu mee eenyuutu fanno jechuun sirnaa bar namoota miti bar ati bar zamane kaasee chillaalu jirta bar hay nuti sigale nuti marreedha nuti mililik du'aa ka'ee taa'ee hinaasoyne ilma kiyya jannata keessa wal garraa nageetti maayittiin jenne masirna mililik nu deebisuu deema mitra mililik already 4 kiiloo jira deero sirni mililik ayla maarame sirni mililik already 4 kiiloo jira wanni mililik dalagaa ture hundi taafti takkan jirtu sigale sanifu mililik ati sirni ati chifraay dumaroon chifraay dunjirtu so wali qabatti maanaan ayatota kana kanina naasoo ture hogganaw tan qabnu dhugaan ziimani jaawar tokkichaan silaa onnee qabu taayyeen silaa onnee qabu hin dhageeffattan marroo silaa onnee qabu jala yaatan hay boo namni harki tokko kophaa'eef hin dha'u bar silaa ra'iisin osoo ijoollee tana ol fuutanii wal nuutaa jettanii isin abiyyi wajji wal ta'u maaltu isin dhoorke isin rakkise ifi ijoolluma tana dura waliin taasiftanii biyya alaa tanatti marii oromoo guddoon qopheessitanii hayyoota oromootiif cal jettanii waa'ee Itoophiyaa ittuma dhiiftanii wallahi billahi tallahi akkamma deemnu kanatti an dhugaan isiniima jala mureetiin dhugaa isiniima forever abiyyi taa'eetuma isin nu fixuu ta'a dhugaan isiniima namni dura gattaa'eeti eeysa kufne eeysa kaane eeysa deemne jee wal mari'ata sigale jaawarii fi marroo waliin teessisuuf takkaa dhiibbaa gootanii beeytanii takkaa bar waboon akka irratti akka hidhateen beeku maaliif itti deemuu dadhabe kanatti maaliif ajandaa ta'uu dadhabe siyaasaan bireen jirtu siyaasaa eenyu harkaa qaba jaawar kanaa fi jara kana kallattii takka irra deebisuudhaaf carraaquu maaltu isin dhoorke sigale amma yoo osoo wanni taate namni humaa harkaan qabne haga ammannu hiiju so wanni ummata keenya gartee milishaan nyaateetu garaan qabne milishaan takkaa gartee nyaateetu garaan qabne wanni ummata keenya dhiitee hiriira baasuuf wanni ummata keenya dhiitee buqqisuuf sigale humna qabnu humna xiqqoo qabnu tana guddifachuun beenu sigale barboo arra amaarri guutuun abiyyi biiroo guuratee bira taa'uun hundi bar fannoo fi wanta ta'a bar oromoon bar anarraa eegalii bar shanee jennee dhagaarra darbinaa bar yollee qawweeyyaatu tana sigale shanee jennee qawweerra darbinaa bar osoo wahillee godhuuf baane dhaguma kararraa duraa fuune karaan duydaan daaqoo isin haa ta'u jennee du'aa gooneef sigale wallahi laal ati miliyeenuma hisaabadhu miliyeena 40 miliyeena 60 miliyeena san hisaabadhu sigale wallahi miliyeena 60 miliyeena 500 yoo taatellee yoo humnan qabaanne kabajaan ati qabdu hin jirtu darree wasaqa kabajaa qabuutu dhufee sitti taphataa ish
Abu arrabar namni tokkolleen bar marro raawzoon abdiin qabaanne Gabrasiyoonii fi warri waa mormullee Gabrasiyoonii fi zamane khaase dhiingadda lafaa rabbi khaase kana olee gabar usun kafii kana in abdan sigale yoom wal abdan sigale yoom wal kabajuu bar yoom wal kabajuu bar ween baay'ee na dhagahame jechuudha. So Oromiyaa abbuma fedhee fe'ata. Amma dheengadda shaggar buqqisuuf yaa'anuu jeet taayee danda'a gurra quba kaayyatee kophaasaa iyyuu ture. Gaafa san misooma dura dhaabbata maarree dura dhaabbata xiqqishoo dura dhaabbata janiiti. Kasilaa dubbatu xiqqishoo afaan dibnaan hin dubbatu. Zigale. Waafaan dibna bar sheekha yoo ta'es qeensi yoo ta'es wahuma xiqqaati afaan dibnaan ganaa dubbiin isa bira hin jiru. Gaddeebi'eetuma ilma keenyaa biyya bulchaa siin adeero ilma keenyaa biyya bulcha dhugaa waliif galla. Ana makka abiyyi nama birooti maarree jaansan hin juun. Ka biyya bulchuun abiyyi miti sirna. Oromoon kan irra qabsaa'u jiru sirna. Waan irra qabsaa'an dura dabaafadha. Namni wanniin abiyyi juuf isaa sirna san hooggana. Sigale. Sirna inni hoogganuun nu miidhu jiraafin sigale isa jaamalee kan irra duulamuu qabu sirna. Osoo abba feete fuuteechi keeyse waan sirni kun hin qulqullaawini. Waan sirni kun hin bilisoomini. Ilma Oromooti ilmi keetuu yoo biyya san bulche wata akka sirreessuu hin danda'u jechuudha. Sirna san bilisoomsuudhaaf roodmaappii mataa keetii tasabaa sablammii haammattu lafaa qabaachuu qabda jechuudha. Kana godhuudhaaf hayyoota huunisii iyyuu na dantaatiyyaaf deemta kootu. Aboo barozuu isin afaan tokko taatanii piippiin tun akkatti arra hin jettu. Wallahi. Osoo isin afaan tokko taatanii wallahi billahi piippiin tun akkatti arra hin jettu. Anni hin beeka. An piippiin tun dhaaba kiyya sirriitti hin beeka. Guyyaa Oromoon lamaa sadii hayyoonni wal bira dhufe laa albaatii fi qabuu hin dandeessu. Farshoon akkuma dhufte hudduun keessaa buuti. Akkuma gannaqetti hudduun keessaa buuti. An sirriitti hin beeka. Wanni isin sodaattu Oromoo jaaramte. Hoggiin maquun OMN irraa waan biroo haasa'u. Kun maarra irraa waan biroo haasa'u isaaniif gammachuu. Sigale. Maarree nu diigi, mitirkishoof nu diigi, maarree sirna Oromooti abiyyi facaasu jirama. Ati hoo waan inni facaasisan jaaruuf maal gooti if gaafadhu. Sotan hunda wanniin keessa deemeef Oromiyaa wannitti hiriira baate. Oromiyaa wannitti gartee diggisii osoon duu jirtu, osoon gudeedamaa jirtu, osoon buqqaa jirtu, bagana buqqifte, bagana gudeedde, bagana jeefte, baga gartee qabeenya kiyya zarafte jettee wanni hiriira firratti baasee waan humna hin qabneefi waan qawwee hin qabneefi ka qawwee qabullee waan deeggarachuu hin beeyneefi. Sigale. Waan deeggarachuu hin beeyneefi tana osuma hadhooytuu liqimsa. Itti aansuudhaan hiriirri maaliif Oromiyaa keessa qofa gaggeeffama? Amaara isa bira tattaa'u kana niyaa isaanii ni arka. Daani'el Kibret keessa jala taa'u kana niyaa isaanii beeka. Abiyyi. Sigale. Oromoon na wajji jirti. Oromoon naaf dhaabbatti. Akka dachii sossootu laalii je'eeti kaadiroota fi dallaalota gartee warra quufe kana fuula dura fidaniiti miskiinni duubaa barka ka qoonqoon kufu jiru meeqaa jira bar. Ka osoo nyaatin ichi dhufe milishaan cafaqaachi fide bar
manni haala kaa'u. Ijoollee xixiqqoo mana barnootaa cufaniiti. Sigale mana barnootaa cufaniiti. Barsiisota hunda gartee sodaachisanii hojirraa si ariina jedhanii ijoollee guutuu fidanii ijoollee xixiqqoochi gannaqanii fuula dura kana maal godhan faarsee bulaa fi haadiree kana kagartee waxuma dhuguu malee waa takka. Bar faarsee bulaa guyyaan baasu san maqaa kana guyyaan baasu sirrumatti ilaalee baasee. Sigale kana fuula dura naqaniiti kun gartee wanna bahara abbaayifaa asirra kaayyatee ummata dura fiigaa jechuudha. Ummanni waan umma deemaa jiraatu irraa quban qabu miskiinni duuba san tattaa'u jira jechuudha. So Oromoon na wajji jirti. Yoo lafaan akkaatan gartee Oromoon isin kaatii. Sigale ja'anii jechuu fi gartee diraamaa dheengaddaa san dalagee Burtukaan miidiyaa irratti fidee boochisiisee. Sigale Burtukaani barisumaaf fidee boochisiisee. Fidee boochisiiseetuma bakka hiji amma gaheeti bakka hijiba jaajee hijiba